bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaanis jira ma'ee xamanama. Bakka haqti jirtu tokkummaanis jira ma'ee xamanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ashama akkam jirtan hordoftoota koo akkuma beekamu aanaaleen gammoojjii godina adda addaa keessatti argaman akka fayyadamaniif keessumattuu jiraattonni daraarama keessa akka ba'aniif mootummaan naannoo Oromiyaa hojiiwwan adda addaa hojjetaa jira. Keessumattuu ammoo pirojektoonni misooma jallisii akka babal'ataniif hojiin hojjetame qabatamaan kan mul'atudha. Dhiyeenya kana asitti ammoo hojiin hojjetamaa jiru kun xumuramee akka jiraattonni itti fayyadamaniif taasifamaa jira. Pirojektoonni misoomaa iddoowwan adda addaatti eebbifamanii tajaajilaaf banaa ta'an kanaaf ragaa ta'anii fudhatamuu danda'u. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojii fayyadamtummaa uummataa mirkaneessu kana daran finiinsuudhaan kan itti fufuu ta'uusaa himaa jira. Dhibbanas egaa akkuma quba qabdan uffanni itti aaraa yaa'a balloo tajaajila kennuu jalqabeera. Torbanitti al sadii balaliin ni taasifama. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimma kanarratti maal dubbatan? Keessumattuu hagayya 25 bara 2017 wayitii buufanni xiyyaaraa kun eebbifametti haasawaa isaan taasisan akka hordoftaniif kunuunsinii dhiyeesseera. Hordofaa fayyaa ta'aa turtii gaarii. Uummanni kibba Oromiyaa jiru dabalatee godinaalee keessattuu fageenya jiran waggoottan darban rakkoo bu'uura misoomarraa kan ka'e gala biyyaarraa fagaatee fayyadamaa akka hin taane ta'aati kan ture. Keessattuu immoo mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa Looreeta Nagaa Addunyaa Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu Oromiyaa irraa qofa oduu hin taane biyyattii keessatti lafoota daangaa ta'an bu'uura misoomaa guutuudhaan giddugala biyyaatti akka dhiyaatan gochuudhaan fageenyi garaagarummaa guddina dinagdee, fageenyi hirmaannaa siyaasaa irratti, fageenyi hirmaannaa hawaasa dinagdee irratti garaagarummaa akka hin qabaanne gochuudhaan bu'uuraalee misoomaa guutuudhaan iddoo fagoo jedhame dhiyeessuudhaan uummanni keenya caalmatti akka fayyadamaa ta'u taasisuu irratti hojii bal'aan akka naannoo keenyattis hojjetamaa tureera. Keessattuu bu'uurri misoomaa kun asitti hojjetamuusaa Booranni lafa fagoo oduu hin taane giddugala biyyaa akka ta'u garaagarummaan Booranaa fi Finfinnee sa'aatii tokko qofa akka taatu mootummaan keenya godhee jira jechaadha. Baga gammaddan isinin jechuun barbaada. Kun siyaasa irratti, dinagdee fi hawaasummaa irratti hiikoon inni qabu olaana dhaloota amma jiru kanaafis dhaloota dhufuufis karaa guddaa saaqee jira. Ammaan booda Itoophiyaa keessatti, Oromiyaa keessatti warri dhiyoo fi warri fagoo jedhaman hin jiran jechaadha. Hunduu dhiyoodhaa, hunduu giddugaleessaa, hunduu murteessaadhaa, hunduu abbaa biyyaati, hunduu abbaa hireeti. Sirni keenya kana godhee jira. Uummanni godina Booranaas fayyadamaa kanaa ta'ee jira. Godinaaleen naannoo kana jiranis, godinaaleen Oromiyaas, godinaaleen naannoo ollaa jiran hundumtuu fayyadamaa kana taatanittuu baga gammaddan, baga gammanne isinin jechuun barbaada. Mootummaan keenya sabboonummaa haasaadhaan oduu hin taane gochaan uummata keenya fayyadamaa gochuudhaan agarsiisaa jira. Uummanni keenya sabboonummaa isaa dinagdeedhaan akka ifu, barnootaaf teknooloojiidhaan akka ifu, sirna cimaa qabaachuudhaan akka ifu gochuudhaan waggoottan darban bitaa mirgaa wal'aansoo qabaa uummata keenya fayyadamaa taasisaa jira. Mootummaa haasaadhaan jetteedhaan akka qaamoleen tokko tokko nu keessaa bahan diina jalatti hiriiranii diinaaf keettoo ta'anii hojjechaa jiranitti oduu hin taane uummatatti of kennuudhaan, uummata keessa jiraachuudhaan, uummata faana qormaata jiru hunda darbuudhaan uummanni keenya gama kanaan hundaan abbaa injifannoo akka ta'u gochaa jira. Uummanni keenya bakka kaleessa jiru har'a hin jiru. Bakka har'a jiru immoo boru hin jiraatu. Sababni isaa mootummaan keenya karoorsee xiyyeeffatee gama hundaan uummata keenya bu'uurarraa jijjiiruudhaaf hojjechaa jira. Diinonni nu keessa faallaa qabsoo uummata keenyaa ta'anii biqilanis, diinonni warri kaanis
ummata keenya hiree amma inni ragee kanarraa injifannoo amma inni ragee kanarraa duubatti deebisuu hin danda'an. Haasa'uu danda'u, boo'uu danda'u, moruu danda'u, falfaluu danda'u garuu injifannoo amma ummanni keenya irra gee kanarraa duubatti deebisuu hin danda'an. Abadan hin danda'amu. Booranatti waan tarra hojjetame kun waan tarra ittaanaa muummeen keenya obbo Tamasgen Xurunneen nufee eebbisan kun calaqqee hojiiwwan keenya keessaa isa tokkodha. Injifannoon gama hundaan jalqabame cimeetti fufaa. Ummanni keenyas gahee bakka hin bu'amne taphachaa jira. Gama hundaan ummata keenya faana harka ol qabannee fedhii faayidaa ummata keenyaa sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf mootummaan naannoos mootummaan federaalaas kutannoodhaan kan ammoo hojjetame caala harka ol qabannee akka hojjennu asumaan ibsuun barbaada. Hojiin kun keessattuu eerpoortii Yaabelloo kun jalqabarraa jalqabee erga mootummaan keenya muummee ministeera keenya murteessanii booda akka hojiitti hiikamu gochuu keessatti Airlines Groupin hoggansa akka waliigalaatti hojii guddaa hojjetee jira. Keessattuu immoo carraa kanaan uummata keenya fuulduratti maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin obbo Ahmed Shidee baay'ee galateeffachuun barbaada. Galatoomii ulfaadhu jechuun hin barbaada. Carraa kanaanis baga walakkaa uummata keessanitti har'a nagaadhaan argamtan isiniin jechuun barbaada. Hundaa ol baga gammaddanii jabaadhaa hojii hojjedhaa, diinagdee horadhaa. Amma giddugalli biyyaas taatanii jirtu waan ta'eef jabaattanii diinagdee keessan jijjiiruudhaaf jabaattanii halkanii guyyaa akka hojjettan hiree amma argame kanatti akka sirriitti gargaaramtan asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hundaa dhageeffata. Uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantuu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.